Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyootiin kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa aaryaam irratti isaatiif haa ta'u. Baga torbee du'aa ka'umsaa guyyaa arfaffaa kamisaatiin isin gahee Kiristoos du'aatii ka'eera. Humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee, Addaam ni bilisoomee, kana booddee nagaa fi gammachuutu sanyii Addaam hundumaatiif ta'e. Mucaa kee irraa dhaladheetan si fayyisa. Mucaa kee irraa dhaladheetan si fayyisa. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Torbeen du'aa ka'umsaa guyyaan arfaffaan immoo Addaam Hamus gan immoo kamisa Addaam jedhameetu, guyyaa suphee Addaam jedhameetu kan inni beekamu. Namoonni baay'een guyyaa kana guyyaa suphee Addaam jedhaniitu waamu. Guyyaa suphee Addaam jechuun yookiin immoo Addaam Hamus jechuun maal jechuudha kan jedhu ka'umsa dubbii sagalee kanaa godhannee kan walitti ilaallu seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 gubbaa irratti Addaam Hamus yookiin immoo guyyaa suphee Addaam jedhameetu waamama. Egaa akkuma beekamu guyyaa kana badii Addaamiitiin booda, yakka Addaamiitiin booda, balleessaa Addaamiitiin booda akka badii keenya otoo hin ta'in Addaam yoo balleesse iyyuu, Addaam yoo yakke iyyuu, abboommii isaa yoo digu iyyuu dursee itti himamee kabaja isaaf kenname, ulfina isaaf kenname sana eeguu yoo baatu iyyuu Waaqayyoon gara jabeessa akka hin taane, baay'ifamaa akka ta'e, inni du'uu malu du'uu akka hin qabne dhiifamni akka ta'uuf, inni hidhamuu qabu hidhamuu akka hin qabne dhiifama akka argatu Waaqayyoon nu barsiiseera. Walumaa gala guyyaa kana immoo eenyuun yaadanna jennee gaafa ilaallu Addaamiitiif abdii kenname, sagalee abdii yookiin immoo waadaa abdii sana raawwatamuusaa yaadachuudhaan Addaam ijoollee isaatiif dhalachuu Kiristoos, cuuphamuu Kiristoos, du'uu fi du'a mo'ee ka'uu Kiristoosiitiin bu'uura godhatanii ijoolleen Addaam hundumtuu abdii Addaamiin kennameef fayyuu isaanii, Kiristoos du'a keessa kan jiraniif jireenya bal'aa laachuu isaa kan itti yaadannudha. Kanaaf egaa Kiristoos Addaamiif abdii kenne. Keessumaa mana kiristaanaa keessatti abbooliin keenya ተፈጸመ ተስፋ አበው ወበማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒተ መስቀል የአዳም ተስፋ abdiin abbooliidhaaf laatame sun raawwatame. Dhalachuu isaatiin, cuuphamuu isaatiin, fannifamuu isaatiin, du'uu isaatiin, du'ee du'a mo'ee ka'uu isaatiin Addaamiif abdii kenname. Abdii bara baraa, abdii hin diigamne, waadaa jechaadha. Otoo waadaa namaati, waadaa galee namni eeguus danda'a, eeguu dhiisuus danda'a. Waadaan Waaqayyo garuu nan raawwadha kan jedhe kan hin hambisne, kennee kan hin gaabbine, eebbisee kan hin abaarre, kabajee kan hin salphisne, kabajnii fi ulfinni garuu abbaatiin kan daanga'u, bilisummaadhaan fayyuu, bilisummaan deddeebi'u, bilisummaan waaqeffachuu, bilisummaan isa faana jiraachuu sanyii Addaam hundumaatiif kennameera. Addaam gaafa uumamu dirquudhaan yookiin immoo dirqamaatiin hin turre. Yoo fedha qabaate eeguu akka qabu, yoo fedha dhabe immoo dhiisuu akka qabu, akka danda'u, yoo nyaate garuu du'a akka inni du'u itti himameera.
fayyuun, kabajni kan abbaa ta'uu, marcumaa fi kabaja abbaatu of jala butata akkuma jedhame, Waaqayyo Addaam kabajaan isa uume, lafa kabajaa isa kaa'e, lafa kabaja Waaqayyo isa kaa'etti Addaamin arganne. Meeqan keenyatu kabaja keenya eeggatee deemaa jira? Jireenya keenya keessatti, waaqeffannoo keenya keessatti, amantaa keenya keessatti, tajaajilummaa keenya keessatti, tajaajiluu keenya keessatti kabaja Waaqayyoon, ulfina Waaqayyoon nuu kenne meeqan keenya deddeebi'aa jira isa jedhuudhaafi lafa Waaqayyo nu kaa'ee kabaja Waaqayyoon nuu kenneeti meeqan keenya jiraachaa jira isa jedhuudhaafi deebiisaa isinumaafan dhiisa jechaadha. Kanaatiif egaa guyyaan kun Addaamamus guyyaa suphee Addaam jedhama. Guyyaa Addaamitti hojjetame otoo hin ta'in yookiin immoo guyyaa supheen Addaam itti xaxxafame otoo hin ta'in waadaan abdii Addaamiif kenne waggaa 5,500. Barri kun bara salphaa miti. Yeroon kun yeroo xiqqoo miti. Yeroo baay'ee guddaadha. Yeroo baay'ee dheeraadha. Waqtii baay'ee dheeraadha. Waqtii amma kana rakkoo ture, dhiphina ture. Addaamirraa kaasee amma Kiristoositti abbooleen baay'een si ol galanii qajeelummaan gaarummaan isaanii ilaalamuuf didee dhiphachaa turaniiru. Garuu du'uu Kiristoosiin, fannoorra ooluu Kiristoosiin, dhufuu Kiristoosiin, foon ilma namaa uffachuu Kiristoosiin sun hunduu diigamee shaaramee Addaam addunyaan kun bilisa akka baatuuf waadaa kennameef kan itti xumurame guyyaa itti yaadatamudha. Kanaafidha Addaamamus jedhamee manni kiristaanaa keenya kan isheen barsiistu jechaadha. Torbeen arfaffaa, guyyaan arfaffaan du'aa ka'umsaa guyyaa Alaazaar jedhamee abdiin Alaazaar mucaa kee irraati dhaladheetan si fayyisa. Balleessiteetta du'ii hidhame otoo hin ta'in, cabe otoo hin ta'in sitti meera. Amma namoonni baay'een kaleessa sitti meen ture gaafa nu gorsanii nuti dinnu mikaroo mbikaaloo makaraa himkaroo ittimiiti yoo dhaga'uu dide rakkoon gidiraan isaa gorsu jedhanii abbooliin keenya dhiisu. Sitti meera maaliif kana raawwatte otoo hin jedhin adabamuu qabda otoo hin jedhin adabbii birattis immoo fayyuu qabda jedhee Waaqayyoon sagalee abdiitiin waggaa 5,500 booda foon keenya uffatee nurraa dhalatee numaan deebisee nu fayyisuusaa ni yaadannaa. Addaamamus inni jedhamu isa kanadha. Maqaa biraa yookiin immoo hiikkaa biraa seenaa biraa hin qabu. Kanaafidha torbeen kun guyyaan arfaffaa torbeen du'aa ka'umsa Addaamamus yookiin immoo kamisa Addaam, suphee Addaam jedhameetu waamamaa kan nu barsiise, kan nu gorseef Waaqayyoof galanni haa ta'u. Jimaanni maalidha? Sanbata duraa yookiin immoo qidaameen maaliifi kan itti aanu immoo dilbata daagimaawiitiin Tinsaa'ee jedhama. Kan immoo akkamitti kabajna walumaan kan laallu barnoota biraatiin ta'ana. Sabiskiraayibii laayifii sheer gochuu hin dagatinaa nu hordofaa. Dhaamsa keenya Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Nagaan nu tura.